Oye, Jung, Jirta jirtaa kam? nagame Naga. Ani warga yaaduma tedi asirratti addu waan akkan deebitti anaaf gaafii si akka deebitti waan keessa waa xiinxaltuuf na deebistu fedha. Okay, mee mormee magaalaa Finfinnee irraa wal qabatu kan naannoo Oromiyaa jalatti haa bultu jedhanii murteessuuf saba cinaa takkaa'u sodaatan akkuma san saba kenna saba badhaa fi kan dhimmallee dirqamallee irraa qabu akkasuma waraana maqaa uummata Oromootiin bosona jiru sodaatanii maa murteessuu dhaban kan cinaa tokko qofa sodaatanii dhiibdeen ta'e. okay gafi Yaaksi galami bareedu fidde kan cinaa tokko sodaatan uummata badhaa kana sodaatanii ifa dubbatu maaltu dhoogayanii haqa hooggantoonni Oromiyaa irraatiif kan federaallee dabalatee. gafi bareedu fidde laal gafi durso mootummaan bilisiginnaadha ummata oromoodha hin sodaattu takkasan lamada gareen poolitikaadha tangartee oromoo bikka buutu tan mootummaa bilisiginnaadha sodaachistu hin jirtu okay maaliif mootummaa takka gartee karaa feetetti deebisuudhaaf yoo gartee ati dhiibbaa irra godhuu dandeessu taate dhiibbaan san gara poolitikaatiin ta'uu qaba akkuma gartee abiy dhaabni fedhee gartee as jiraatee haasoo ni danda'a dubbachuu ni danda'a jee dubbataami garuu immoo gareelee oromoota biyya keessa jirtu hundi siidaa laamsheessee jira akkasuma san waraanni gartee gaara keessa jirus kan maqaa oromootiin sossa'aa jiru dila san gartee sodaachisaadhaa miti mootummaa federaalaatiif tana keessa mootummaan wanni gartee ani irra deddeebi'ee politika Itoophiyaa keessa warri wal lolaa jiru Tigreedhaa fi Amaaraan isin jechaa jira. Ajendaan warri Itoophiyaa gaggeessu yeroo hunda hordofan ajendaa gartee warra Amaaraa dhiyaatu. Gareen tuni Oromiyaa irraa dhuftee hajjettuu fedhu mootummaa naannoo Oromiyaatu gartee kana ajaani san rakkoon qabdu. Saqaa'u mootummaa Oromooti ajaani rakkoo takka illee qabdu. Ajendaan isaan oofaa jiran laalamuudha qaba. Ajendaan isaan oofaa jiran maali? Gaaffiin gabaabdutti gartee waanuma torbaanuma muraasa dabre kana keessatti tahaa jiru kanarratti haa xiyyeeffannu. Maaliif gaaffiin magaalaa Finfinneedhaa hammam takka magaalaan Finfinneedhaa hammam takka magaalaa jabduu magaalaa uummata Oromootii fi Oromiyaatti gartee jabeenya bira odoo hin taane onnee isaanii keessa akka jirtu namayyuu ni beekan. Warri aangoo qabu warri mootummaa keessa jirus ni beekan. Garuu Gaafii kiyya achirraallee sun siqin jamu xiqqoo yaa nurra hin jirtaa sirrima jirtalleedha. Iddoo tokkoon sinniqsiifadhas dhageeffadhallee. Naannoo keenya kana pirezidaantota qabna. Akkuma guutuu Itoophiyaa pirezidaantota jira kan uummata afoo jiru. Akka as dura mul'ata argaa turree fi hanguma nu fargine hanguma jijjiiramu I think gannoo 20 keessaas yoo fudhanne pirezidaantonni yookaan bulchitoonni naannoo keenyarra jiran waa'ee uummata Oromoo kana hin dubbatan. Fakkeenya saba warra Tigraay yoo fudhanne pirezidaantii naannootti mormii kaase kan waggaa 3 duraan 4 duraallee jechuudha. Kan ammaallee namoo pirezidaantii naannoo ta'etu mormii kaase. Waan miidhaa uummata keessa jiru kana uummanni lagaa hanga dubbatu namni pirezidaantii ta'e uummata Oromoo afoo jiru durumarraayyuu maaltu dubbii dhogga. Anakka mootummaa federaalaa irra osoo lammii biyya Suudaanillee ta'ee dhufee bulchaa jiraate naannoon Oromiyaa irra hooggansi jiru walumaan harka dhaya uummata yookaan waan Oromiyaa maltu irraa achiin dubbatu maaltu dhogga akka naannoo biraa fakkeenya fudhatee maal dubbanne akkamiin ilaalta? Okay. Laattuuni gaaffii bareedduudha beer. Waanuma gartee reefuun tana nama wayitu mana keessa barreesse siyaasaadhaa fi gartee waan kana godhaa jirra takkaa'u moo abiyyi siyaasaadhaa fi gartee waan kana godhaa jira jeetti nama wayitu mana keessa barreesse. Warra gartee Oromiyaa bulchuu Shimallisis haa ta'u wanni itti himamu gartee waanuma gubbaarraa dhufeetitu hujii irra oola. Waanuma gartee itti himan godha. Waan kanarra dubbadhu jaaniin deemee gartee qamadii keessa dhaqee viidiyoo waraabee akkasitti booda gartee OBN gadhiise. Warri mana keessa jirtan maayikii keessan cufa.
ما Namni يشان dhageessan maayikii kasan cufa. ايوه هو يا تي اللي ما ادري ما شلون هو تي ممكن لانه شان وما في شان شو Okay. Wallaga'uun gaariidha. Hogguu gartee mana kana ol seentan maayikii kasan cufaadha. Akkasuma sanitti hogguun gartee carraa isinii kanneen akka banattan maayikii kasan cufaa. Mootummaan gartee akkaataan isin itti deemtu keessattuu gartee mootummaan naannoo Oromiyaadha ajajaanii gaggeessan. Dhageettiin isaanii dhugaa waan gartee abiyyi barbaadurraa adda hin deeman itti himama waanuma itti himame san qofa hojiirra oolchan. As bahanii gartee wanni isaan addatti dubbatan wanni isaan addatti gartee dura dhaabbatanii fi tun hin jirtu. Guutuutti ammaan tana abiyyi biyya gaggeessaa jiru waanuma gartee inni dubbatu waanuma inni juusan amma gartee yeroo takka miidiyaan naannoo Amaaraatii fi warreen gartee poolitikaanonni naannoo Amaaraa bara akkanatti pirezidantii naannoo Amaaraa waan akkanaa dubbate waan akkasii dubbate yaanii oduulee takka gadhiisuu ni danda'an. Oduun san garuu immoo mootummaatu akkasi barbaade malee pirezidantiin naannoo Amaaraa waan fedhe as bahee dubbachuu hin danda'u. Akkasitti gartee san quba qabaadhu. Akkas Ibrisha Shimallis ajajamaadha. Itti aansuudhaan gulumaa jirta? Jira Jamal. Akkam jirta dhiyaadhu? Jirtu. Jirra. Baay'ee gaariidha. Galatoomii naaf yeroo keetiif yaadota Jawaar dubbachaa turee fi dubbachaa jiru fi yaadota ati kennaa turte waa'ee marii biyyoolessaa fi waa'ee faannoo irratti yaaduma xiqqoo wayii qooduu barbaade. Tole. Tokko waa'ee marii biyyoolessaa kuni namoota baay'ee konfiizii keessa galcheera. Gareen bitaa mirgaa irra jiran keessumaa sagalee gurguddaa qabanii karaan kaaba kunii fi immoo garri Oromoo kuni wantoota baay'ee keessatti wal fuuldura dhaabbachuu wantoota adda addaatiin wal qeequu fi wantoota adda addaa keessatti of ilaaluu keessatti waan baay'ee ka'aa ture akkuma sooshaal miidiyaa irrattis deemaa ture karaa keessaniitiin karaa Jawaariitiinis waa baay'ee deemaa ture isin hordofaa turre isin dhaggeeffachaa turre. Namoonni keenya maali waa hubachuu dadhabanii kan jedhu gaafiin tokko na keessa deebi'e. Jawaar maal jedhe? Sarara diimaa keenyeef irraa amma ishiitti riiqatanitti amma ishii tuqanitti hin dubbannu jedhe. Akka immoo naannoo keenyaatti mammaaksa tokko jira. Marqa maasii afuufuu jennaanii siliqimsuufi jedhe. Dhugaa. Egaa kuni namoota baay'eedhaaf hin gala namoota baay'eedhaaf hin galu. Otoo waggaa 35 keessatti waa'een Oromoo, waa'een Oromiyaa, waa'een Finfinnee qabsoon Oromoo waan dhuura taatee otoo jirtu har'a maaliif gabaadhaaf dhiyeeffatteenis gaaffii guddaadha. Dhugaa. Kanaaf namni tokko immoo sa'a tokko haa ta'u qotiyyoo tokko haa ta'u qabeenya qabu tokko gabaa baasee abbaa kana jedhee namni hawwu kan tola fudhatus jiraachuu danda'a. Kan waan qabuunis sharafatu jiraachuu danda'a. Waan qabam dura gabaa baasuun kan jedhu sana beekuu qabna. Konseptiin sun maalirraa ka'ee kan jedhu hubachuun dirqama ta'a. Kanaaf karaa keetiinis homtuu namne karaa Jawaaris homtuu namne karaa hayyoota baay'ee jala deemnu kana homtuu namne walum jala dee'aa turre dhaggeeffachaas turre wantichi waan haaraas miti. Waan kun immoo kuk ta'eef qaba. Dhugaa. Namni taargeetii isaa kana ilaaluu qaba. Kanuma jedheetan maaliif kuk ta'ee jira si fakkaatti akka yaada keetti? Tokko akkuma isin jedhe kana marqa maasii afuufuu jennaan siliqimsuuf kan jedhu sana wantoota dura dubbattee turte ati waa'ee puutii pirezidaantii Raashaa kana. Beektee bukkee deemanii seerotaa fi eerota biyya kanaa akkuma salphaatti geeddaruuf jijjiiruun hin danda'amu.
Wantoota sanaatiif immoo kan ta'anii akka bukkee qabannaadhaan wantoota seera sana itti gara pirezidaantii sanatti ittiin tarkaanfachuudhaaf yoo maal ishuu maalii kakkaafnee qabannee bukkeetti dhumne waan kana success gochuu dandeenya. Okay? Dhimmi Finfinnee ka'e sure. Dhimmi keewwata 39 ka'e sure. Dhimmi lafaa ka'e okay. Wantoonni kun wantoota itti bu'amuu danda'u miti. Wantoonni kun Oromoodhaaf yaaddoo guddaadha jedhee baay'een kaasan. Amma egaa qabxii guddoon takka laal uummata Oromootiif yoo saraaraa diimaan kan jiraatu taate waan sadeen kana qofa. Sure. Okay? Oromoo biratti lafti akka gurguramtu Oromoon barbaaddu hin jirtu. Takka sani. Okay? Akkasuma san gaaffiin magaalaa Finfinneedha akka gartee namni irraa mari'atus Oromoon takka ta barbaaddu hin jirtu. So, kunuu gartee ifa tahee odoo jiru saraaraa diimaan gartee odeessan san maali annaa galuu dideeti jira. Wanni na kofalchiisu takka sani gartee saraaraa diimaa kami habiraa ka jiru kan nuti quban qabne. Okay. Egaa isaan kuni wantoota mariidhaa fi dhiyaachuu hin dandeenyedha Oromoo biratti. Akkuma ati jette kan. Akkas, yes. Okay. Edda ishiin kun immoo bukkeetti baatee dhufte yaada bitaa mirgaa akkuma siin jedhe kana namoonni awwan jiru, namoonni fedhan jiru, kun kan keenya seenaadhaan, hundeessuudhaan, maaliin, pirookaasiidhaan kan jedhan hedduudha. Dhagaa turre. Bitaanis haa ta'u mirgaanis ishiin kun murtee argatteetti. Then, okay. Oromoon waa'ee politikaa kanatti waa'ee aangoo kanatti dhimma hin qabus dantaa hin qabus. Naa qabadha asirratti. Okay. Maaliif namoonni waa'ee aangoo fi siyaasaa kana dinagdee kana wal maddii qabanii biyya kana keessatti aldureedhaan dhiibaa turan atoo dubbachaa turte saba lama. Gaafa ishii kana fuudhanii artikiloota kana fuudhanii gara mootummaan kun gara pirezidaantiitti biyyi kun gara pirezidaantaashaalitti agaggeeffamtu jijjiiramtu jedhanii okay nuti Oromoon kan nuti barbaaduu qabnu waa'ee lafa keenyaati. Okay waa'ee qabsoo keenya ganamaa ittiin waa'ee handhuura keenyaa dubbachaa turre kana okay waa'ee mirga ofiidhaaf of bulchuuti ishii kana eddanuu dhiisan ishiin kun akka feete haa taatudha. Biraazar. Dhugaa. Dhibbatti sanii beer. Dubbiin qola keessa jirti achi keessa jirti. Egaa namni keenya immoo ammarraa buusanii ammarraa kaasanii waan dhuskaadhaan jirtu sanatti agarsiisanii fi takkee kan itti hin galtuuf. Wanni akkasii fi guddoon takka maali? Laal hogguu itti himaniis namni keenya jala taa'ee hin dhageeffatu. Wanni reefuun tan agartee haasawaa Jawaar kana dhageeffachaa jirtammoo akkamii wanni jiin gartee mana keessatti irra haasawaa jiruuf irra hedduun isaanii dhageeffachaa jiran wanni isaan achi godhaa jiran kaan Abiyyi Kingi jaa kaan Jawaar Kingi jaa kaan gartee Faaloo na godhaa jaa wannuma san irraa babarreessaa jiran malee dhugatti gartee gaaffii murteessituu akkasuma san gartee hubannaa addaa tan gartee waan biyya tana keessa deemaa jiru irraa dubbachaa jiru san dhageeffachaa jiran. Garuu immoo biiti teenya akkasii biiti teenya maarree taate gaaffii Finfinneedha kana jaanii ni haasawan. Bu'uura gartee waan tahaa jirurraa odoo gartee hin haasofne waan gartee fuuldura as deemurraa akkamitti haasa'uu dandeessa waan rakkoo ammaan tana jirtu tana odoo gartee akka dhugaatti hin fudhanne jechuudha. Okay. Jamal waan tokko sitti himaa dubbadha. Jawaari intellectualota nuti qabnu kana keessa exceptional namoota bara keessatti jaarraa keessatti dhalachuu danda'anidha. Dhugaa waliif kaa'uun qooda waliif kaa'uun barbaachisaadha. Waa'ee har'a Jawaar dhugaa hadhooftuu tokko akka nu liqimsiisu taate tokko jirti. Teedii faana naasaa ture. Taa'ee dhaggeeffachaa ture notifikashiniin kee akkuma inni dhumeen gallaanan garkeetti as darbe. Okay. Kireeditii walii laachuun. Dhugaa walii kennuun. Waan dhabne, waan arganne qabannee waan dhabne gaafachuun akka jirtutti kaa'ameera. Dhugaa.
Masters of Mind biyya kana keessatti kan ta'e Dr. Abiyyiidha. Sure bakka. Yes. Amanuu qabna kan. Yes. Amanuu qabna. Eh. Chaalenjiin dhufaa chaalenjii sana keessaa chaalenjii biraatiin ba'a. Jawaar immoo ishii kana har'a clear lafa kaa'eera. Dhuguma na dhibaa ture. Dhuguma na dhibaa ture. Dirqameeti beeku. Gaafachaan ture. Fadheetii miti dirqameeti lafa kaa'e. Waaqsi haa Sanuu jiraachise. afaan Amaaraatiin. Laal. Sanuu afaan Amaaraatiin. It's a keyword afaan Amaaraatiin. Kick out jedhe. Eh? Nu xallazee jedhe. Dirqameeti afaan Amaaraatiin. Waan akkanaa kana sila afaan Oromootiin haasa'uu irra ture. Afaan Amaaraatiin wanni gartee saawunbaayitii jara Amaaraatiif kan nuuf hin jiru ture. Si galtee? Dhugaadha. So akkasii galatoomi mee nama biraatiifis carraan kannaa itti aansuudhaan Nuurii Shaa jirta? Fayyaanaa ta'e. Uumaa rakkoon qabu. Nuurii Shaa jirta na dhageessa? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoom Jamsi Aruna Baasee. Uumaa dakkalee rakkoon qabu. Ani yaada guddallee waan qabu garuu mootummaan kun waa ifitti amantummaa waa Oromoo waan Finfinnee irratti silaa marii jedhanii ammas achumaan dira dhaa wal qabatee waan duraan jirurraa waan lafa kaa'e bareeddu akkasiin illee nagarre. An siyaasummaan Oromoo tunuuna dhibdeen waan isaan akkanatti gartee irra ta'anii tarii sodaa warra kaabaa tana qabammoo wanni isaan ifatti lafa kaa'an takka illee hin jirtu. Okay. Wama duraan jirtu malee. Amma wanni isaan irratti mareen ejjantaa akka Finfinnee fi Dirree Dhawaa minaamin tun wama ifirratti nama yaamanii nama wajji irratti mari'atu malee silaan ta'uu qabdu takka walloo tanafaa na dhibba malee. Tole. Yaada bareedaadha. Yaada bareedaadha. Yaada kee kana ida'annoodhaan gartee anis waan hin jehuun qaba galatoomi. Itti aansuudhaan Umar jirtaa na dhageessa? Umar mana keessa jirtaa? Umar na dhageessa? Okay. Jawaar yoo jiraatte yoo na dhageesse? Jawaar Najaash na dhageessa? السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadhu. أنا اللي يا ده قلت أنكم Ayyee. akkasitti uummanni Oromoo dhaafuni. Hooggantoonnummaan Oromoodhaaf dhaabbate kun akkuma jirutti tahee namni beektaa silaa waan qabu qabateeti. Tahafte barbaada. Kanarratti gaa nuti uummata kaabaa kanaan numa garraa uummanni hara biraa naannoo hundaa'u numa garraati. Naannoon biraa maaliif hin dhiyaanne tanummaan Oromiyaa tun bichaan lafuma teenya tana hawaasa hundaaf caalbaasii irratti dhiyeessanii gurguruun maaliif barbaachise? Takka gaafin kiyya kana. Ayyee. Lafti teenya lafa teenya tana teenya jechuun maaliif dadhabnee lafti teenya tun maaliif hawaasa hundaa taate? Hawaasa hundaa maaliif taate? Haati qaattuu naannoon teenya tun geengeeffamtee hanqanatti ijamtee naannoon teenya tana hanqanaa jedhanii murteessuu maaliif dadhabne gaafin kiyya kana? Maaliif murteessuu dadhabne? Eegalee Oromoodhaaf maaliif murteessuu dadhabne? Tole. Gaaffii bareedduudha. Gaaffii tana irraan dubbaddaaf. Galatoomii. Ayyee. Eenyu maayikii banaa qaba? Maayikii keessan cufaa, please. Okay. Itti aansuudhaan Bilaal na dhageessaa? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin an qabu gaafii Finfinnee kana. Ayyee. Finfinnee kana jentaa eegate wanti hilaa amma jijjiirame waan jiru miti.
eega magaalaa Oromiyaa jalatti deebite Oromoon akka bulchitu maaliif hin taane isaan kun immoo hin jaamne hojii silaa yaadaa hin jaamne garuu immoo Oromoon keessatti akka hirmaatu hin taane waan hundaa hooggantoota hundi isaa akkuma fi bulchitu taate jechuudha. Dhugaa. Garuu immoo magaalaa Oromiyaa jalatti gisee yaangana silaa Oromootu bakka ijoo san gartee qabatee hoggoluu ture. Garuu immoo waan jijjiiramatti fakkaatu garuu Dhugaa akkasuma ammaan tana wanni jijjiirame dila san hin jiru. Akkuma duraanii sanitti deebite. Okay. nagahuma cintaa deebisan malee waan jijjiirame hin fakkaatu. Yaa. Waan immoo fakkeenyaaf walloo hamisee fa'aa. Walloo hamisee fa'aan beektaa dura gaafataa turte. Dhugaa. Gaafa miilik moo gaafa kamii qaysiin waan Oromiyaa irraa jettee Amaara jala galte. Turtuudha ati gaa mallasaan faanis gartee gaafa chaartaraa sanis irraa haasawaniiti turanii yeroodhaaf gartee naannoo Amaaraa keessa haatee Sujaanii gartee akka ifii isaaniitiif Oromooniif bulchitu godhanii turan. Garuu waan silaa beekee Oromiyaa jalatti si as deebisanii silaa dhimma Oromiyaa qabaatanii beektaa amma biyyi hooggantoonni biyya bulchuunis silaa dhimma Oromoo kana itti dhimmamanii waa meeqa asirrataa garuu immoo wanti hundi isaan daran amma akka duraa daranitti biyyilleen saamu jirti waa meeqa saamu jira. Dhugaa. Soomaaliyaan saara hundaan fudhatu jirti biyyi tun akka waan hirdaatuma taate jechuudha bira. Akkasii dhugaadha. Galatoomi Bilaal keenya. Ayyee. Anumaan qaba yaada. Ayyee galatoomi. Itti aansuudhaan let's see walaabu na dhageessa. Indagaayee dhagama James akkam? Jirra kunoo ni dhagayamaa dhiyaadhu. Nagaadha baga jiraattanii marii maala bareedaadha. Tole. Waa'ee marii biyyaalessaa tanarraa jandamarraa tana ta'uun bareeda. Marii tana itti dhiyeenyanii nama quba qabaniin kun itti keessas turee wajjii leenjii tana qoodatoo baadhullee. Akka dhuunfatti mariin tun osoo hin eegalin bara 2015 keessa akka biyyatti illee daataan sassaabamaa ture osoo mariin tun hin dhiyaatiin akka mariin tun dhuftullee nama quba qabu irraayi. Dhimma magaalaa Finfinnee tanas dhimma alaabaa biyyattii kanas dhimma naashinaal deeyi biyyattii kalaandarii biyyattii waan jedhu kanarrallee lammiilee biyya tana hundarraa daataan funaanamaa ture. Waanuma nu funaanne tanatu marii biyyaalessaa tanaaf dhiyaate jechuudha. Amma gaafuma sanuu warri daatammaan funaaname kun wal dhabaat ture osoo marii biyyaalessaa tana biran gayni. Amma si gabaabsuu fi dhimma magaalaa Finfinnee kana gaafuma sanuu daatama san irratti nu waa hedduu argine akka naafatis beeynutti magaalaan guddoon Oromiyaa magaalaa Finfinneeti. Oromolleen Finfinneen handhuura teenya magaalaa teenyatti beeka. Wanti tun immoo waanuma qilleensarra jirtu malee waan lafa jirtu miti. Waan gadi bu'ee hawaasni Oromoo kunis beeku miti. Waanuma afaaniin hin jenna. Oromoon waan jaalatuu fi lafa isaati waan abbaa itti qabu akkasitti handhuura teenya jedhee haa waamu malee garuu immoo saba biraa kana uummata biraa kana biyya tana wajji qabna. Uummanni kunoo ta Oromoo ta'uu handhuura Oromoo ta'uu tana beekee wanti jennu fagoo dhaquun duratti uummanummaan sabaaf sablammoonni nuti wajji jiraannu kan maannu keessa jiraannu kan wajji jiraatu kuni hin beeku waan irraa beekullee hin qabu. Waan jirtu tana fakkeenyaaf nuti amma Oromoon magaalaa teenya magaalaa guddoo Oromiyaati jedhee beekee handhuura teenya Finfinneen tun teenyatti beekna nuti Oromoon hundi jechuudha. Anaaf si kan baratillee ta'uu baatu kan baratiin abboonni teenyas akaakayyuun teenyas hundi akkasitti beeka. Akkasiyaa.
Wanti tun immoo waan gadi bu'ee lafatti yookiin heeranii sabaa biraa namni biraa ollaa qabnu sabaaf sablammoonni biyya takkitti Itoophiyaa jedhamtu wajji jiraannu tana waan isaan beekanii miti. Isaan beekuudhaa fi beekuu dhabuun maaliif irra kaayyenne qo'e? Wanni irra kaayyenne maaltu jira? Nuti wanti isaan beekuu fi beekuu dhabuu tana irra kaayatu nu hin qabnu. Wanta kan sii malee. Wanti irra nu kaayachiise jira. Maaltu irra nu kaayachiise? Wanti irra nu kaayachiise wanti irra nu kaayachiisuu danda'e magaalaa guddoo Itoophiyaa waan taateef. Irra nu kaayachiisan. Amma fakkeenyaaf Oromoon magaalaan Finfinneedhaan magaalaa guddoo Itoophiyaatii miti. Fageettanii jirti. Hin jenne. Oromoon warri magaalaa Finfinnee keessa jiru magaalaa Finfinnee keessa abbaa haa jechuun ni jirti. Hin jirtu. Okay. Garuu bakka tanatti laali kabiraa qaamni biraa magaalaan tuni magaalaa Oromiyaati jedheetiin hin mirkaneessu hin beekullee. Oromiyaa kana immoo mootummaan wanta kasiimuu warri gartee yaada ammaatii jechaa jirtu kana calaqqisu irra hedduun isaanii aangaa'ota mootummaadhaati. Okay? Fayyaada. Okay. Amma maaliif ani kan nama gartee kana quban qabne natti sitti hin fakkaatin ni hin beeka uummata warra aangaa'ota mootummaatu kana jechaa jira. Okay? Aangaa'onni mootummaadhaatis kana gartee uummata leenjisaniiti akka gartee warreen akkanaa kuni marii biyyoolessaa keessa seenanii yaada kana gartee uummata irra gannaqan isaanii godhaa jira. Awwaniin warra gartee mana kana keessa jiruuf yeroo hedduu irra deddeebi'aa himaa jiruuf aangaa'ota mootummaa kanaatu magaalaan tuni akka gartee magaalaa Oromoo taate hin barbaanneen isiniin jechaa jira. Garuu gaa namni keenya irreettumsaa dhaga'uutti hin jiru waan itti himnus hin dhageeni. Sigaltee? Wanti amma ila bakka tanatti na fixachiise kaamee haa fixadhu. Lakki wal sirreessaa waliin deemuu qabna malee akkanumatti gartee anis waan barbaadu haasa'u sitti hin dhiisu ree. Ayyee siide fixattee amma. Ayyee itti fufi. Amma laali wanti barbaadame. Amma fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee ta Oromooti waggaa darbe kana Oromoon Finfinnee kanarraa maal fayyadame yoo jenne wanti fayyadame hin jiru atis hin beekta anis hin beeka. Biyya lallee jiraattus biyya keessa jiraadhus Oromoon deelii Finfinnee teenya handhuura teenya teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa achi jira deelii aktiivitii waan Finfinnee keessatti ta'u kana poolis sarvisii ta'ee paablik sarvisii ta'ee bulchiinsuma magaalaa Finfinneetu sochoosa malee mootummaan naannoo Oromiyaa waan sochoosu harkaa qaba. Waan gaafa magaalaa Finfinneetti dhufee moo? Bar wanni irraa haasawaa jirru tanaa bar laal wanni nuti irraa haasawaa jirru magaalaan Finfinneedhaa ammallee Oromiyaa jala deebitee Oromiyaan gartee akka magaalaa isiitti haa gaggeessituudha wanni irraa haasawaa jiru. Fayyaada wantummaan mariif dhiyaate fuugaa deebitee seeran bifa seeran heerarra taa'ee teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa kana taatee Oromoo Finfinnee irraa waan fayyadamuu qabu san haa fayyadamuuf. Faayidaa addaa wanti jedhamu suni qilleensuma irratti jedhama malee Oromoon fayyadamee beeka hin beeku. Fayyadamee hin beeku. Arrallee fayyadamaan jiru. Arrallee fayyadamaan jiru. Kanuma gartee mootummaan PPDhaa biyya gaggeessaa jirtu. Uummanni keenya arrallee gartee waan TPLF akka heeraatti gartee barreessitee hojiirra haa oolu jette san akka hojiirra hin oolle godhaniiti jiran if duuba deebisanii jiran. Neetworkiin naqama. Na dhageessaa? Hin dhaga. Ayyee itti fufi ayyee. Amma gaafa heeran amma marii kanarratti heeran seerallee mirkanoofte uummanni biyya kanallee seerrilee mariin kun fide keessa Finfinneen teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa erga taate amma heeran mirkanoofte miree erga mirkanoofteef kana booda waan barbaachisu gama faayinaanshaaliitiin ta'ee gama paablik sarvisiitiin ta'ee adeemsa keessa itti deemamee waan barbaadamu san argata jalqabatti jechuudha. Erga wanti dura gaafachuufu waan heeran taa'e kana seeran erga mirkanaa'e amma beekee fi ragga'ee achirraa dhaabateeti
gaafii itti aanu ati jettu kana gaafataa jechuu keenya. Kanaafuu sirri garaagarummaan jiru kana dur waan jiru sanirra har'a fooyyee jira waan jedhutti. Tole. Ayyee itti fufi ayyee. Atiin xumura dhiyaattee jirna fakkaata. Bifa mariitii yoo ta'e amma fakkeenyaaf amma miseensi mana kee warri seenus keessummoonni kaasan kana sin dhagaa. Fakkeenyaaf marii dhiyaatuu hin qabu. Oromoon dhimma Finfinnee dhiisetu dhimma walloofaa haasa'uu qaba. Finfinnee tana afaanumaan jenna malee egaa waan argatuu qabu irraan arganne dura Finfinnee tanarraa faayidaa argatuu qabu arganneef Finfinnee tanatti erga abbaa san afaaniin jechaa osoo hin ta'in abbummaa san tagochaa goonetti dhimma biratti adeemsan caamaa suuta keessa wanti hunduu furamaa yaada jedhu sanitti amana saniif yani. Laki yaanni ati jechaa jirtu anni wanni ati jechaa jirtu naaf ifaa bar. Wanni gartee uummanni keenya jechaa jiru immoo waan biraati. Si galtee? Amma yaada uummataa kanallee adeemsa keessa dhugaa hin furamaa. Fakkeenyaaf amma akkuma ati jette amma manni barnootaa Finfinnee keessatti akkuma Adaanechi kantiibaa taate kana banamanii manni barnootaa afaan Oromootiin. Fakkeenyaaf ministeerri barnootaa warri waajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee waajjira biiroo barnoota Oromiyaa irraa fudhata warroota afaan Oromoo barsiisanii fi akkaataa itti karkulamii jiru. Garuu waan si ajaa'ibu bulchiinsa warra magaalaa Finfinnee kana barsiisota afaan Oromoo barsiisan kanaafillee kaffaltis ta'ee faayidaa garaagaraa illee ta'ee ka kennu bulchiinsuma magaalaa Finfinneeti. Amma kennuu san malee gahee wayiin taphatu. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa bakka kanatti waajjirri barnoota Oromiyaa kuni gahee wayiin taphatu kennuufi san malee maaliif gahee yoo siin jedhu fakkeenyaaf manneen barnoota hanqina fi cimina isaanii kana wajji madaaluu hin danda'u bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajji. Garuu amma boodatti wanti itti deemnu kuni Finfinnee tana bulchiinsa waloo keessa gaafa galtee dhimmoota magaalaa Finfinnee kana tajaajila hawaasaa naannoo Oromiyaa qofa hojjetamanni murtii magaalaa Finfinnee Oromiyaa keessa jiru kunilleen wanti nachi keessatti Finfinnee keessatti taphatu hin jiru. Namni fakkeenyaaf afaan Oromoo dubbatu tokko mana murtii bulchiinsa magaalaa Finfinneetti himata malee mana murtii olaanaa Oromiyaa sanitti hin himatu. Garuu heera Oromiyaa murteessu waan wayii tokko bulchiinsi magaalaa Finfinnee kun Oromiyaa irraa fudhatuu ni danda'a. Garuu gocha irratti hin argamu. Amma booda garuu wantoonni kun adeemsa keessa fooyya'ee garuma inkaamin galiiwwan magaalaa Finfinnee tana keessa Oromoon fedhe taaksiiwwan Oromiyaa irraa dhufanis kabahanillee waa tokko galii tokkoon argatu bifa geejjibaatiinis ta'e bifa kamiinuu garuu adeemsa keessa wantoonni kun hundi hin furamaa yaada jedhu kanarraa durammoo Finfinnee matanaa'u sabni biyya kanallee qaamni alallee ka keessallee waan Oromiyaa fi Oromiyaa wajji wal qabatu kana Finfinnee keessa jiraachuu beekuu itti amanuu qabaadha. Amma gamoo mootummaan naannoo Oromiyaa ijaaraa jira kana malee haa jaaruun isaa yoo Finfinnee keessatti gahee hin taphatin uummanni alaa kanaa fi achi taa'uun faayidaa hin qabu. Yoo Finfinnee keessa taa'uun jechuudha akkuma nama mana kiraa taa'uuti jechuudha. Akkasitti garuu adeemsa keessa hin fooyya'u. Tole gartee galatoomii dhugatti yaada keetiif wanni gartee uummata keenyaaf Finfinnee keessatti fooyya'u hin jiru. Amata 8 kanaaf hin fooyya'ine amma fuulduraas gartee daranumaati mirgi uummata keenyaa miidhamuudhaaf ta'a. Magaalaan Finfinneedha akkuma duraanitti gartee lafa Oromoodhaa saamuudhaaf deemti. Takkaa'u lafa Oromiyaadha. Kanarratti gartee wanni itti walii gartee namni itti wal dhibuuf takkaillee nu hin jirtu. Maaliif sanuma godhuudhaaf deeman. Ammaasis daranuu gartee laftinis akka gurguramtu irratti waan walii galanii jiraniif jecha kun hundinuu waan gartee uummanni keenya gaafachaa jirurraa faallaa deemaa jirtu jechuudha. Itti aansuudhaan Abdusalaam na dhageessaa jirtaa mana keessa? Abdusalaam yoo na dhageesse. Indagaa James akkam? Jirtaa? Nagaa alhamdulillah baga jiraatte. Atilleen baga jiraatte gaalluu. Ani waan guddoo haasa'uu fi miti oma xiqqoo fi yaada wayii kennuu fi mirga Oromoon Finfinnee irratti argachuuf qabdu silaa murtaa'ee lafa kaahameetiin dabru malee
waan godhame natti hin fakkaatu. Jijjiiramni ka durirraa yoo maqama ta'e malee sanitti dhufneetiin hin agarraa. Ka dhibii Abiyyi nama quuqamuu fi qabuu jettanii reeftan haasaatu ni jirtanii. Dhugama Abiyyi akka inni itti ol dhufeetiin akka inni itti firfirsee keessaa ol bahee dhaabbota oppositionaa mara diddiigeetiin aangoo kana lafa dhaabbate dinqamuu qaba. Awwalatti waan inni godheetiin jedhe akka Oromoo hin tikaane Oromoo afaanidha. Qeerroo. Dhugaa. Ganda shaniin ka jedhamu ijaaree eega isii ijaaree Oromoo afaan qabsiiseen booda gara Tigraay deebi'ee Tigraayin gandatti galchanii siin jedhe achitti warralee dhahee deebi'ee ammoo Amaaraa fi jarallee wal dhoosisee jidduma kanatti. Taktikni inni taphatee siin jedhe Afrikaa kana keessa liidaroonni isiin taphattee tokko hin jiru quudhamuu fi qabanatti fakkaata suni ammoo waan Oromoo irratti qindeessee wayin ammoo Oromoo guddisuuf duratti waan godhuuf yaadni isaa ani irraa waan an argu hin jiru. Kanarratti yaa tokko hin jechuufi ka dhibii reeftana waan Turkii irratti waa dubbatee turte. Turkiin Israa'eliin fuuldura dhaabbattee waan loltu natti fakkaatu Turkiin hin fakkeessiti. Tole. Inaasaa gizee maraa namni kun gabbaa'eetumaan xarabbeessaadha akkuma Mangistuu Haayilamaariyaam tokko. Tole. Ministeerri irratti akkana jedha maal jedha deebi'ee hojiirratti hin argamu. Dhugaa. Gari isii irraa waan ani dhibbatti har'allee boruu hin dhaabbatu Iraan. Akkas taasisun hin jiru namni kun abban fedhe yoo dabalateetiin jette fuudheetiniin Israa'eliin fi Ameerikaa dura dhaabbataa. Ani beeku Allahu aalami akkasii ati nu jiraadhu nu barsiisaa ibtaa waa baay'ee sirraa barataa jirra itti nuufufi takka liivii kee jalaa dhabameen beeku yoo itti ani rafe dhufteef amale. Galatoomi hedduu takka siin harka yeroo hedduu atis oguu gartee kanatti carraa qabdu ol seeniiti. Salaamtaallee taatu nun jettee deemtu olma seeni. Galatoomi siin jaa. Ayyee lareeti nu jiraadhu. Ayyee hedduu takka galatoomi. Itti aansuudhaan nafi from Africa jirta. Ninjira, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. James. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa fayyaadha. Jirra kunoo kam jirtaati? Jota rabbiin galannaa ga'u. Yaada gaarii marii gaarii mari'achiisaa jirta. Tole. Laakiin ammallee mootu gaa waa hedduu tofa asirratti yaada namoota gurguddaa akka jibbaataa fa'aa ol seensisi yaada haa kennatanii warri haasaa dandanii fi warri siyaasaa kana miila takkaan dhaabannu waan jiraniif ol seensisi ani jedhu kanumarratti dhimma Finfinnee jedhamu kanarratti kan silaa kun marii biyyaalessaa kanarratti galuun qabu bar. Murteemaan Finfinneen handhuura Oromiyaati. Oromiyaaf murtaa'uu qaba malee. Amma bara 1997 gisee yaadi wayyaaneen Finfinnee irratti mo'atamte san maal jedhaniitiin ol deebisan. Abbaan biyya qabdii jedheetiin miti mallas Oromiyaatti wanti jedhe. Kanaafuu yeroo sanuyyuu mallasuyyuu gaaffii kana deebisee uummata onni jedheetiin murteesse. Amma immoo maaliif ka'uu danda'aadha? Murteessumaa dadhaban. Gaaffii bareeddu. Aangoonummaan Oromoo tunneenu. Tole. Gaaffii bareedduudha haaftee galatoome. Kanarratti immoo itti aansuudhaan let's see. Okay. Shahir jirta? Shahir. Nin jira. Ayyee. Galatoomi gaa Oromoo rabbiin nu godhee quuqamaan nu keessa jira. Uumaa rakkoo takkan qabu. Beeyta hedduu takkaan aaree irra akka malee aareetiin. Hayyee maali baarti?
maruu biyyoolessaa sana ogguun dhaggeeffadhee namni tokko marii isaanii addaa facaaseen isaanilleen yoo sistema godhanii yoo kadalaganillee taate garuutu akka Oromootti Oromoon kutaa hunda keessaa gosa hunda keessaa qalamaa fi daftara qabattee achi dheeyxee beeytaa hundi isaaniitu namuu vootii godhaa jedhaniiti mallatteessanii tokkummaan gartee dhaabbatee isaan addaa facaase. Namuu deebisaa osoo jalan goone kursii akkasuma gabbaan jechuudha. Sanii kamalee na arsee Oromoon tuni. Wanni niin dhaamsa dabarsuuf yaa bo'ani gartee yaa Oromoo yoomuma nuti gartee harree nu godhanii kooraa nurra kaayatanii nu fi'atanii warri aangoo beeku gartee mi'aa bilisummaa fi beeku taa'ee waan isaaniitti Addis Ababaa jedhanii lolanii nu keessa ta'aniituma nu keessa ta'anii hidhatanii fannoo isaanii gaaran nafa qujjiranii jechuudha. Akka jee nu gadhufu jiran sindoo waliin ta'anii jara sadii nu keessa gataanii ishii kashii bal'aan nun jaaniituma nu keessa ta'anii dalagatanii ammaas nu dura dhaabbatanii lolanii mangudduma warrumachi dhaqee wahii beeyna je'ee kutaa 11 keessa awwaniin dhaamsa qabnuuf. Yooti je'eesaa dhageenii yoo dhagee rabbi isaa na dhageessee hannisa isaa na godhu. Kutaa 11 keessa arra nuti nu keessa ta'aniiti gartee fannoo tahanii akkasi gadhufu jiran amma wal qabamaniiti wallagga keessatti ilmaan Oromoo akkasitti rasaasatti bananii osoo arkanii maadagaas kan nu galchuuf qophaa'u jirani Oromoon 11 keessa arra muka kamana jiruun mana jaaran ha'alaatiin mana jaarani. Arra mootummaa kanaa wajji dhaabbatanii akka qalamaa fi daftara qabatanii silaa mallatteessanii vootii godhuu dhaqan sanitti ilmaan isaanii gabbaasanii hidhachiisanii qophaawanii biyya isaanii eeggachuu qaban tanaan jaan. Yoo tun ta'uu dhabdee sindoo wajjitti gad dhufan Oromoo Maadagaaskatti isin deebisan gaddeebi'an gartee summii bishaanii isin naqaniiti isin fixan barboo Oromoon tokko kan hin dhiigin hin jirtu hundinuu ni beeyna. Ammoo kanarraa garaa kiyya keessaa bahuu dhabe Oromoon akka hamaa taate mucaa xiqqaa tokko amata 15 gaafa Tigreen fuutee ganda keenya gandi hogguutti bee galgala barra saasaan dhooytee kan ajjeesin yaa waraabeessa osoo suuta nyaadhu nettu hogguu ganditti bee rasaasatti baasanii waraabeessi nyaatee nu dura fixe. Rabbi sodaadhaati. Warra sanii nu gaddeemu jiraa jechuu Oromoo. Kanaafu walii dabarsaatii hidhadhaa abiyyi mootummaa kanaa wajji dhaabbadhaa eeggadhaan jaangalatoomii nagalchuu keetiif. Hedduu taga galatoomii dhugatti bakka gartee dubbattee nurraa illee buqqaaftee itti aansuudhaan Umar na dhageessa. Ni dhagaa'ee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaaddo. Hojii harkaa qabaa fi malee silaa qaat ol baya gisee baay'ee hojii irratti biiziidha. Ayyee. Wanni amma irra haasawaa jiru waa'ee Finfinneeti. Oromoon wallaalte malee siisisarra da'i malee kan jedhe. Waa'ee Finfinnee kuni ani ummata biyya bulchu kana waan immaa isaatu na dhibe. Wayita namni da'oo ofii magarsiifatee da'oo ofii axirsiifatee da'oo dhufeettiin da'oo teetitti garafeettiin agartee da'oon tiyya uummata akkasiin qabdu sin jedhu. Hadda jaarraa 21ffaa kanatti hadda Oromoon ilma baratee illee hadda ambaa ol qaba yoo dhugaa taate mataa dhabee malee hadda Oromoon mataa dhabee barumsi isaallee zeeroo ta'e malee hadda Oromoon biyya isaan keessatti namni hadda ilma Oromoo caala baratu hin jiru keessatti yoo ilaalan. Waan kana muluu keessaa zeeroo ta'ee ummanni qalbii fi siyaasaa bichaan abba cabsee argitanii da'oo taa'eetiin da'oo namaa mana kan kee taa'ee mana keetii gadi naa bahi sin jedha dhobboleessoo jaarraa 21ffaa kana keessaa abbaan eenyu yoo humna dhabe malee hadha yoo kaajjeesee agartanii namni mana kan kee keessa si baafate malee humna dhaba keetiif namni keessa si baafatu hadha. Dhugaa. Waa'ee Finfinnee kanatti yoo jenne waa'ee Finfinnee kana ani gaafa xiqqeennaa Finfinnee kana dhufu gabaan eessa seeta? Tole. Finfinnee kana gaafa dhufu gabaan kolfee jirti gabaan gaafa itti dhufu. Gaafa san gabaan bakka san jirti
finfinne dhachirra laali bakkee hin jirtu. Dachiin tuni dachii tuulamaa buqqiftee ummata tuulamaa tokkocha nan bifne gullallee galaaniin eenyu eekkaa kaydhan tokkocha nan bifne buqqiftee dhabbaa biyyaa. Daaraa gootee ummata kanachirra baaftee adda gaafasi wallaalaaf ilma barateen qabu Oromoon gaafasan wallaalaaf da'oo isarraa yoo buqqa'ee abbaan humnaa qabu Ingiliziitiin biyya isarraa yoo isa buqqisee haqa jaarraa 21ffaa kana keessa gaafa gizee argateetiin agartee biyyi takka waggaa 200 olitti finciltee xaartee biyya ofii argatti. Hadda Oromoo waggaa 150tti argitee kan lafa isaa akka caafee adda akakayyoonni kenna beekan dhiisaati. Jaarrama kana keessatti abbaan humna qabu biyya namaatu roorrosee irraa furtaara jaran. Mana kan kee keessa na bayyoo jedhan maali? Jarri kun ummanni biyya bulchu kun jara nabii biyya kee nabii keessan achi yoo tolte waliin haa teennu yookaan nun caqaqina nagaa keessan hin bula yoo jedhan maali? Rakkoota kalleen qabu. Wanni jaamu qabu silaa akkas. Liyyuu tokko malee liyyuu xiqqimii ka Oromoo liyyuu tokko mabraatiin ka Oromooti ka nyaatu ka Oromooti ka Oromeera dhufu bishaan achi dhufa mabraatiin achi dhufa garbuun xeefiin sangaan achi dhufa. Liyyuu ka Oromoon ka gaafata maali biyya eenyu amma biyya sosobaa fi mana jaarraa abbaa gadaa ka barumsaa akkitti ijaaranii waaqoo guutuu eenyu soban kan. Alaabaa Oromoo gaaf kan mana kidhaaf hin buqqiftan jennaan alaabaa Oromiyaa achi keessa irraan buusisifne. Akkas godhanii. Jarana kan eenyu soban kan eenyu sobanii jedhee bar. Dubbiin kun akka itti deema ilma sabaa xaaru ilma quuqama qabu. Argite ilma biyya yaadu ilma agartee beekumsa qabu. Ka quuqama lammii qabu buqqisanii keessaa baasan. Akkasi. Waliin sobnu kana. Ilma argitanii sabaaf quuqamu, namaa quuqamu, lafaa quuqamu, da'oo ofiitti quuqamu buqqisanii keessaa baasanii argitanii ilma bakka lama ilma abbaa lamaa fa'a tokko abbaa baara dhufe bakka isaan kaayanii didilbii garaa guutatu bicha achi kaayanii zimjal yoo gana argitanii ka xaawulaa bichaa guute tokkotti xaawulaa guute ta'a. Ka akkanaa kan achi kaayanii achumata taa'eetiin akkuma harraagessaa achumatti deebii takkan jiru gaafiin takkan jiru. Harka dha'uu fi tolee malee wanni biraan jiru kanaafi amma achillee nuka deefi nak waan kana taatee fi wanti argitee Oromoon ummata kanarraa takka argatu hin jiru wanni Oromoo baasu obboleessoo an dhugaa sitti maal Oromoon amma achi amma intal jireefi sun Oromoon agartee mootummaa waliin ta'ee maalii waliin ta'ee eenyayyoon gadeen kaydhan kana eenyu maqaan isaa Tsindoon jennutti gadi deemaa jira mootummaa waliin birqeeffatanii uummata nu nyaate kana ofirraa balleessee Oromoon asiin bu'ee karaa kanaan bu'ee akkana godhuu qaba Oromoon. Abba waggaa 8 kana keessatti Oromoon meeqatu du'e? Waan Tigreen gaafa dhufteetti oltu du'e. Wallaa lafii dhiisee kan Oromoon haadha hati wa. Kanaaf galatoomii Oromoon xaaxaa dhiiseetiniin ayya galatoomii hojiirra jirta atilleen dalagadhu itti aansuudhaan latti ijibbaa tana dhageessa. Yaa inni dhagaa sagalee kee jira? Jira dhiyaadhu. Okay, baga jiraatanitiin jecha itti aansuudhaan yaada bareedarra dubbachaa jirtanii yaada kana ammoo tokkoffaa waan baay'ee as keessatti intallee qabna kanumatti akka namaatti waan as keessatti mul'atu fakkeenyaaf tokkoffaa warroota maxxansa garaagaraa maxxansanii fi warroota faarsitee bultoota garaagaraa yeroo laaltu Oromoon Finfinneen Oromoo taatee jira nama tokkoffaa waan akkanaa dubbachuu nu bara Finfinneen Oromoo taatee nama gaafiidha amma yaada amma tokkoffaan bakkiteen ummata kanaa gam dadhabaa akka ta'an itti hubadhe tokko kana. Finfinneen Oromoo taatee nuti jettu duraan ta'ee nuti. Fakkeenyaaf akkuma jedhamu warri waan kana maxxansu immoo ijoolleema warra tufaa munaa ijoollee tennatama Oromoo tana jechuudha. Warri maxxansaa jiru faarsee bulaadha bara. Faarsee bulaa warruma naannoo kana keessa dhalatan fakkeenyaaf yoo laaltee jiraatte warruma gartee akaakayyuun abaabayyuun handhuurri bakka san irraa akka Oromootti Oromoo keessaan taa'umsa qaba Oromoon qubsuma qabaa bire.
warruma achi qubsumni isaatu achirra turetu iyyuu Finfinneen ta'u Oromoo taate siin jedha. Dhugaa. Ammoo rakkana kana wayita laaltu deebii maalii kennita? Finfinneen ta'u Oromoo taate waan kana tokkoffaa namni keenya yeroo waa barreessuu fi yeroo waa godhu akka itti waa godhu beekuu qaba. Mootummaa deeggaruu waan biraa. Waa'een lafaa fi lafeedha ammoo waan mataa isaa seera mataa isaatiif heera mataa isaa kan qabu jechuudha. Aadaa fi afaan waan hundatu achirratti ture jechuudha. Maqaan lafaa waa baay'eetu jira. Isa kana ammoo dagattee wayita Finfinneen ta'u Oromoo taatee jettu tokkoffaa wanni kun baay'ee na jibbisiise. Irra caalatti warroota achi marii san keessa turan dhiiraa fi dubartiidhaan warroota kanatu waan akkasii dubbataa jechuudha. Nu shawwaduu barbaada immoo waan akkamiiti wayita jettu wannummaan kunuyyuu guutummatti feekedha. Magaalaa Finfinneedha. Wanni teessoo amma itti aantee kan lammataa teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa taatee jiran inda paarlamaa nagarno akka amarri jiru. Laal fakkeenyaaf dhuftee waggaa 5 teessoo achi keessaa qabda argini wanna achi keessaa argattu tokko hin jiru. Teessoodhaaf kursii wayii yookaan ammoo xarapheezaa wayii achi keessaa qabda malee galii wayii waan si ilaalchisu wanna argatu takkayyuu hin jiru jechuudha. Akkasitti murtaa'u nama na bira wanna yaada akkasii nama dubbatu na bira fudhataman qabu. Teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa taate malee magaalaa Oromiyaa yookaan magaalaa Oromoo hin taane jechuudha. Teessoo achi keessaa qabda waajjira wayii. Akkuma Lakki bar lal wanni gartee hubatamuu qabdu takka uummanni Oromoodha. Magaalaa Finfinneedha magaalaa gartee teessoo naannoo mootummaa naannoo Oromiyaadha haa taatu jedhanii namni qabsaa'e tokkollee hin jiru. Gaafii tana namni gaafates hin jiru. Okay. Tuni ifatti gartee beekamuudha qabdi. Yaa amma yaadni kee sirriidha. Yaadni kee waluma fakkaata. Asirratti teessoo miti wani nu gaafachaa jirru. Nuti dorgomnee paarlamaadhaaf achi keessa taa'uufii miti. Waggaa wayiitiif teettee guyyaa wayiitiif teettee achi keessaa bahuufii miti jechuudha. Kan nuti Oromoon gaafachaa jiru magaalaan Finfinneedhaa daseetidhaa miti. Bakka wayiitirraa namni wayii fuudhee achi hin kenne. Achi hin keenye. Bahara wayiitiin marfamtee lafa addaa wayiiti miti. Kanaaf isiinuu mataan isii Oromiyaadhaa jennanu. Akkasi. Kana ammoo bira darbanii teessoo maalii kursii achi keessatti nu kursii maal goona nu Oromoon kursii maal goona achi keessatti yoo paarlamaa ta'e dorgomee dhaqa kana inni lammataa kanaa jechuudha. Inni itti aanu ammoo maaliif magaalaa Oromiyaa qofa magaalaa federaalaa gochuun barbaachise? Laalama fakkeenyaaf Itoophiyaan tun naannoo 12 moo 11 ol qabdi akka lakkaa'amutti jechuudha. Achi keessaa naannoleen federaalaan bultu meeqa? Rakkoo maaltu argamee nama bulchuutu hin argamin immoo Oromootu bulchuu hin dandeenye immoo maaliif federaalli magaalaalee Oromiyaa qofarratti xiyyeeffate yookaan immoo uummata Itoophiyaa qofaaf magaalaan lafti Oromiyaa keessaa wanti kun murtaa'a. Laal. Finfinnee fi Dirree Dawaan. Dirree Dawaan lafa Oromiyaati. Akkasuma Finfinnee lafa Oromiyaati jechuudha. Isaan kana lamaanuu wanni wayitti maxxansanii waan kana godhuun nageenyatu naannoo san hin jirre moo maali rakkoon bakka tanarratti qofa xiyyeeffate keessattuu immoo lafa Oromoo qofa irratti maa xiyyeeffate waan jedhu tokkoffaa walumaayyuu gaafiif waan dhiyaatu hin qabne gaafifuu dhiyeessuun barbaachisaa akka hin taanetti warroonni gartee oppoodiyoo kanaan baay'ee dadhaboodha. Galatoon. Anamma sirraa gabaabsuuf walumaa galatti waan amma isaan jedhan kuni kana dura Abiyyitu gaaf tokko gaafa walaa dhufe maal jedhe beektaa afaan Oromoo afaan hujii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee jira jedhe malee afaan hujii Oromiyaa ta'ee jira yookaan immoo afaan hujii Oromoo ta'ee jira hin jenne laal afaan hujii kaabineedhaa ta'e malee afaan hujii laal namoonni gaafatan maal jedhan afaan hojii federaalaa ta'ee jira. Anama afaan hojii federaalaa waan jedhutu nama noon. Afaan hojii biyyoolessaati. Laal afaan hojii biyyoolessaa jechuun afaan biyyaa ta'ee jira jechuudha. Waan kanatu jira. Yeroo sanitti illee nama shawwadee namoonni baay'een harka camacamanii turan. Haasaa namni keessatti gadi ilaalee nu hubatu jechuudha. Siyaasatu haasaa. Waan kanarratti yeroo sirraa dheeressuun barbaadu baay'eetu jira. Kanaaf misteek akkasii kana ammoo nuti sirriitti jara dura achi baay'ee tarkaanfannee jirra malee jara dura duuba tarkaanfachaa jira malee jara dura tarkaanfachaa jiru jedhan hubanne
Isa kana ammoo waan bal'isanii irratti haasa'uu qabanii hedduutu galatoomii Jamaal Sayyidii Jamaal galatoomii. Tole hedduutu galatoomii. Okay, itti aansuudhaan Gordo na dhageessaa? Sin dhagaya. Yaaddu. Gaarii galatoomi. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleessi keenya kan amma dura dubbate kun waan ani silaa dubbachuuf dubbatee jira. Ayyee. Waan irra deebi'ollee hedduun qabu qabxii takka qofaan kaasuu barbaada. Tole. Siyaasaan amma biyya teenya keessa gaggeeffamaa jirtu. Dhugaa rabbi yoo dubbanne siyaasaa dhoysaa gartee wal dhodhoysanii irra dibaa oofan takka beekte kana laalutti. Irra dibaa ogguun sinjuu dura gaafummaan gartee finfinneetu ta Oromootii fi ta Oromoo miti wanni jaan ka'uun qabdu. Gaafin direedhawaan isa akkasuma. Gara biraatii wanti guddoon jiru takka abiyyi takkaa'uu mootummaan amma lafa bulchaa jirtu Oromiyaattuu namanne jireenya Oromiyaattuu qabanatti fakkaatu. Hoggu jettu kam? Okay. Oromiyaan tun karaa hedduudhaan bar karaa Wallootiinis ciramaa jirti. Karaa Somaaleetiinis ciramaa jirti. Even karaa Amaaraatiinis hatta amma hogguu Finfinnee zamana kanaan biyya dhaqee ture. Amma fakkeenyaaf Finfinnee irraa takka Adaamaarraa karaa har'a gaddeemtaa jennu. Karaa kana osoo gaddeemtu biyya lama keessa dabarta. Takkaa'u kililii sadii keessa dabarta. Dhugaa. Akkasiyaa. Kililii Oromiyaa, Somaalii, Affaar keessa dabarta jechuudha. Akkasiyaa. Kun hundinuu takka sireeban, takka hawsiidhawan, takka waan takka lafti tun ammaan tana yoonii fi Oromii uummatana jeequuf takka Oromii uummatana akkan jiraanne godhuuf taate malee lafa biraatii miti jechuudha jabee taa'uun. Xiqqoo booda naannoo Amaaraatitu Adaamaa murachuudhaa ta'a. Na shakkisiisa dhugumaan sin jaabar kunan. Dhugumaan shakkisiisa. Lakki godhumaaf ta'anii uqa. Bar duruu bar Adaamatti gad dhiyaatanii taappellaa hunda dhaabbatanii jiranii warri Amaaraa kun. Ijetiyyaan harkee jira kana bar. Ijetiyyaan harkee jira. Yaa. Dubaho. Warri Affaar hoggoota karaa hin deemtu afaan Affaar sun dubbateeti waan sirraa barbaadu sirraa fudhate. Warri Amaaraa hogguu xiqqoo isaan dabarte afaan isaanii dubbateeti waan barbaadu sirraa fudhata. Warri Somaalee akkasi. Warri Somaalee akkasi hayyee. Dubagaa ani wantiniin amma hogguun akka ilaalu bar Itoophiyaa jechuun Oromiyaadha jaabee taafi Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuun Itoophiyaadha eenyurraa cinnaa eenyurraa Finfinneen tun teenya takka abalu kun keenya wanni kun keenya lafti tun teenya jennee dubbannaa jira. Dhugaa. Waan ani hedduu na dhibaa jira beektaa wanni kun dhugaa rabbi hedduu na dhibaa jira. Tanumaan dubbachuu barbaade. Galatoomi hedduu jaladha. Ayyee galatoomi hedduu takka. Itti aansuudhaan Abdii na dhageessaa jirtaa mana keessa? Si dhagaa Jimso. Jamaal waan salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sanin jecha. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taansee waaqeffataan akkam nagaa fayyaa jirtu jenna. Akkasiif iyyuu waan jechuu barbaadu reefu tana dhugaadha. Yaadan jechuu akka malee barbaadu tokko illee garteetiin intalti tokko tana dura haasoftee amma reefu tana haasoftee qabbuute amma tana haasoftee qabbuute haasoftee turte yaada ajaa'ibaa tokko yaada bareedaa wahii. Yaada amma waa'ee Wallaggaa argiteetiin karaa Wallaggaa taatu Oromiyaa guutuu keessatti mootummaa taatu argiteetiin faannoo mootummaan warri ilmaaf abbumaa tokkumaa waa'ee agarteetiin uummata Oromiyaa keessatti bu'aa jiru kana guutumaa guututti faannoon argitee baanan tokkoffaadhaa biyya warrummaa agarteetiin ama uummatuma biyya Oromoo kee jirutti jechuudha ka'eetti Oromoo fixuu danda'a Oromoo gaaga'ama guddaa argeessu jira. Gabaabinatti akka mucaan keenya kun baanu waati naannoo biraa kee deemtu dhakaasi darbanii si saamanii waa fedhan gartee tokkollee kee jiraatu biyya naannoo biraa tokkollee uummata Oromoo namni sabaan Oromoo ta'e namni afaan kee jiraatu hin danda'u. Kanaafuyyuu
kennu kanu wali kanu ra nyaatet akkuma malee tan tatere tan yettu kanu nyaatet nu fuuldefate nyaata kanaafuu ummati kenna argiteeti yoo sira tokko ta'ee walii galanii yookaan ede waan taa'u ummati kun nagaan jiraatee na waliin ummata wajjin jiraatu yookaan illee gartee guyyarraa nama garteeti namada harkifatanii nama jala harkifatanii duuba asuma deebanii garteetiin summii ta'uun gaarii miti. Ifirraa baasu yookaan nagaan jiraatanii Oromiyaa jala bulanii haa jiraatanii. Yoo Oromiyaa jalatti hin bulle ummatummaan ifirraa ka'eetiin mootummaan tokko hin jiru kaa ummata Oromooti har'aan tana argiteetiin bakka bu'ee ummata Oromoo kana dubbii gaafii ummata deebisuuf hin jiru. An dhibbara dhibbatti waan akkanaa hin amana. Ammoo tunuyyuu ummati sabni Oromoo akkuma qeerroof qarreen gaafa dhengadda wayyaanee kaan ifirraa buqqisanitti akkasumatti ammallee kaanii ummata garteetiin nu keessa jiraachaa obbodiyoon wani yoo fete galtuuti gantaan goonu nuti. Laakiin warra ummata Oromoo roorisaa jiru ka ummata Oromoo fixaa jiru ka ummata Oromoo garteetiin rashanaa jiru wallaggaa fi garteetiin gola Oromoo hunda keessatti garteetiin waan Soomaleen naqaa kaan achiin Anfariin naqaa kaan wayyaa faannoo banaan Amaaraan naqaa kun ummati kun hundi ummata Oromoo irraa rooroo fidaa jiru. Yookaan ifirraa baasuudha obbodiyoollee waliin baasuudha yookaan illee akkasumatti gaa mata kee wal qo'aa jiraachuun ummata Oromoo qo'ama malee waquutu hin jiru. Tole. Yookaan akkasii jamisu bareedaadha. Tole hedduuta galatoom. Galatoom maashaallah miseensi Zabuyi baaba. Okay. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Isin yaadachiisumaa fi boru obboleeyyan keenya warri mana keessa jirtan mariin teenya waa'ee gartee obboleeyyan keenya warra naannoo United Arab Emirates jiran warreen sababa gartee hujii nama barbaaduudhaatii fi biyya san nama naquudhaan waan adda addaa gartee irratti hojjetamaa jiru. Kanaaf marii goona warri gartee kanarratti hubannaa adda addaa qabdan gama duubaatiin naa barreessaa akkasuma sanitti gartee warreen saamamaa turtanii fi saamamaa